Media irratti baatee boochee boobattee warri miidiyaa irra jiru sun wanta si gargaaru miti dhugaa dubbachuuf. Ani waa tokko isiniidhaaf ijoolleen kee ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii GPS kana jalatti ergamtanii jira jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. So dhugaa dubbachuuf meeshaa kanallee meeshuma akkanatti kaastanii miidiyaa irratti gadhiistan kanallee tarii namoonni beektanii rakkoo isinirraan gahu yeroo ammaa kanatti ni beektu araboonni mikinaata barbaadu illoluu namoota hin dubbannetu dubbataa jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo osoo waan kanarree viidiyoo kanarree waraabuu baattanii miidiyaa irratti gadhiisuu baattanii dhugaa dubbachuuf miidiyaan kun waan isin gargaaru tokko hin qabu. Ati kana gallakkistee ati boossee ati waan baataatiif wanti hojii kan waaqa keessatti godhitu tsalotii godhitu yookiin kadhannaa godhi yookiin sagadi. Khalas wanti isiniidhaamu yoo jiraate isa kana garummoo viidiyoo of kaastee boochee miidiyaa irratti of lakkistaa kaayyoo qabna hundumti keenya hojiin ni baay'ata. Garummoo tokko ana umna olitti ta'e hin jiru. Garuu waan wallaalee yoo ta'e yaa ta'u malee wanti faayidaa qabu isiniif qabu tokko hin jiru. Miidhaa isinirraan ga'a malee wanta faayidaa isiniif qabu tokko hin jiru jedhee yaadu miidiyaa kanarratti tiiktookii kanarratti jechuudha. Kanaaf obboloota koo waan isiniidhaamu yoo jiraate isa kanaadha. Kanaaf waan tokko fuutanii waan isaanii tokko harkaan iyyuu hin qabatina. Dhugaa dubbachuuf waan isaanii achumatti dhugaa dubbachuuf amma ijoollee meeqa ijoollee lama kan hidhamee jechuudha. Wanta isaanii uffata isaanii uffatu meeshaa isaanii kaasuu amma injattiin takka nyaatuma nyaata jechuudha. Nyaatuma ofii kana akkatti biqaa ishiin miidiyaa irratti beekamuudhaaf yookiin immoo ani maaliif akka ta'in beekan ijoolleen tokko beeksanii Allah yaalamanii sammuun isaaniitu hin hojjetu hin beeku. Ammana yaaduu nama dadhabu sii miti nama gurguddaa biyya arabaa dhufamanii daa'imti xixiqqoon waggaa 15 gadi hin jirtu. Kanaaf waan kana sirriitti yaaddee tarii argiteetoo waan agooti laati jettee yaadu qabda. Yeroo wanta boosti gootu sanii waan isaanirraa fagaadhaa la ofumaan mushkila ofitti fiduun rakkoodha. Isinii galee gaafa biyyaa baatu biyaansii eejensii yookiin immoo maabaraawii yeroo barsiisu kan isin barsiisneet fakkaate ijoollee isaanii kaasuu mana isaanii kaasuu meeshaa isaanii wantoota isaaniitirraa fagaadhaa jedhamtanii barattanii dhuftan. Tarii amma hin beeku warra addisii kana hin beeku. Isaan waa'ee isaanii fi salaaxaa nyaata waan akkasii barsiisu natti fakkaata. Garuu yeroo keenyatti dhugaa dubbachuuf waan akkana kanaan televizyiidhaan irreen waan nu agarsiisaniif hedduu takka sodaadha. Waan isaaniitti hin dhiyaatu waan isaanii anan kaasuu dhiisitoo dhugaa dubbachuuf manuma isaanii keessatti suura ka'uun bataam ittiin sodaadha ture. Isinii galee bataam itti sodaatu ijoolleen duraanii jechuudha. Kanammaa oduma ishiin argitu ofumaaf mushkilaa ofitti fidduu jechuudha. Kanaaf yoo waan isaaniitirraa fagaattan waan tokkommoo isaan sin qaban taanan araboonni tun ni beektu namoonni beektan. Waan takkarratti si qamadanii si qaban taanan sin dhiisan. Kanaaf iyyuu kaayyoo qabda hojiidhaaf biyyaa baate hojjedhutu of jijjiiri. Malee waan ta'eeti mana namaa kaasuu ijoollee isaanii nyaata akkaataa ittiin nyaattu akkaataa ittiin dhugdu kaastee miidiyaa irratti fiduu osoo hin taane kaayyoo qabda taanan gajjedhii hojjedhu buli. Malee wala tiiktookii wala madirishuu akkana yoo sa'aatii argatte tarii hiriyoota kee wajjin haasa'uu dandeessa waan barbaadde ofii keetii of kaasuu dandeessa. Waan isaanii garuu nama isaanii kaastee miidiyaa irratti fidda. Eeyyama isaanii nalatti ifidda yoo ta'e hin qabamta. Yeroo san dhugaa dubbachuuf waggaa tokko waggaa lama sitti faradama hidhaa manni hidhaa jechuudha sitti farachiisu. Yeroo sanuu harka keetiin kaa xigaabitti utaalan malee hin cabanii akkuma jedhasan. Kanaafiyyuu adabattanii taa'udha.
takka dhugaa dubbachuuf ani bakka isaanii dhugaa dubbachuuf baay'ee takka naffara baay'ee takka qaana ijoolleen tokko jechuudha. Bakka waanuma biyyaa kaayuma biyyaa baate sana yoo dagattee jechuudha. Ani ofii kiyyaaf akkuma keessatti saraatanyaadhaan nan hojjedha. Garuu immoo waan akkana miidiyaa irratti gaafa argee wal jalaa barataa deemu beektee sammuu maaliif akka nuuf kenne itti yaaduudhaaf tarii waan akkanaa kun rakkoon nurra ga'a jettanii yaaduu isin galee wanta kana ani akka ishee sanuun godhadhe manni kiyya kun akkam na baasa deebitee immoo ishiinis kanatti guddattee kanatti fooloo guddaa argattee miti jettee waan ishiin hojjette san namni biraatti isin hojjeta isin galee baay'ee rakkoodha waan akkanaa kun mitsattiin deengadda uffata askrii uffatte zarraab jechaa turte sinigale kafana askrii kan namicha irraa jalatti naqxee zarraab jechaa caffaraa turte. Kanaafuyyuu kun amma beekumaa miti odoo beekte ishiin waan akkana waan irraa bushaa'u malee waan irraa bareedu miti dhugaa dubbachuuf waan irraa bareedu miti akka namicha ta'e hin beekamu tarii uffata akkasii gabaarraa hin bitan namni tokko akkamitti akka yaadu bichaa hin beeku. Kana arganiitu jaratti gitti mudhan sarratanyaa qabu nama biyaansi nama tokkoof jecha sarratanyaa hundi dhiibbamuu danda'a. Galee waan miidiyaa irratti fiddan waan gaarii oo hin taane miidiyaa irratti fiddanii dhugaa dubbachuu anaayyuu taanan manumaayyuu taanan wanta irraa ta'unoota eenyarratti waan hin taane maxxansee hin beeku ammaatti jechuudha. Waan hin taane waan irraa hin bareenye hojjedhee hin beeku. Ofii kiyyaaf itti yaadee osoo namni na ajaja yookiin immoo namarraa hin korojee osoo hin taane ofii kiyyaa sammuu kiyyaa yaadee waan kun gaariidha laata nama barsiisa laata kan jedhu ofii kiyyaaf itti yaadee hojjedha. Malee akka tiktokii sanii kun kana bafuus namni tokko nama ta'e akka yaaduuf akka waan hunduma xiinxaluuf sammuu kana nutti kenna. Garuu ijoolleen ammaa baay'ee tokko nama jibbisiisu jechuudha baay'ee tokko. Saalfuun isaan bira hin jiru bakka akka barbaadan ta'u isaanumayyuu immoo qabdee tumti ofirraa gadi baasti yeroo kana akkana nu goote dhufaniitu boo'u kanumarra yoo dhuftanii yoo gadi jettanii kaayyoo biyya keenya baataniif san hin beektu gadi jettanii mataa irra namni gadi jedhee bulee dhugaa dubbachuuf har'eecha jira. Ijoolleen durii warri gadi jedhee mataa gadi qabatee waltas maamma'ee hojjetatee galee har'a eecha jira. Keenyaan ammaa ijoolleen ammaa kanan beekan yoo ishiin xiqqumatti dubbatte ba'iitu ullim jedhii alatti rakkoon qabadhu yookiin immoo biqaa rakkoo hedduutu roga. Kanaafuyyuu kanarraa amala gaariidhaan ishee wajjin jiraatte yookiin immoo waan isaaniitis soquu baatte waan isaan irraa fagaatte uffata isaanii biqaa badamuun sichimara uffata isaanii akkamitti ati obbee maqaa bakka naman fiikeetiif sarraatanyaadha. Dhugaa dubbachuuf kana gisee tokko baay'ee tokko nagarraa beektanii yeroon itti yaadee akkuma teessumaa dhufeefiyyuu dhan jedhaan yaadaniituma itti yaadaniituma uffata isaanii uffatu. Odoo naa kennaniif uffata isaanii uffadhu dhugaa dubbachuuf uffata isaanii osoo naa kennaniifu namaaf kan kennamillee uffata isaanii uffadhu muula badan dhugaa dubbachuuf muul. Kanaafiyyuu waan akkana kanarraa of eeggannoo godhaa waan nama fayyanneedha dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen keenya rakkoon isaanii rakkoo miti. Isaanumatu rakkoottis kufamu. Dhiisaa waan akkanaa kun isin hin baasu. In argitu waan dhugaa dubbachuuf isaan gadi hin baasan malee ijoolleen yookiin kaameraatu jira. Kaameruma saniyyuu bakka jiru amma kaameraa dhugsaa kaameroo mana dhabame keessan jiru akka duriitii miidhagu illee hin jira. Ishiin nun argitu seetee barbaadde taatee akka barbaaddee caffarti. Siim jettiif gaafa waan guddaan dhufe immoo yookiin hin qabsiisti yookaan fuutee biyyatti darbiti. Khalaas akkanatti gadi taa'u jechuudha. Kanumarroo yoo of abbaat of maraa jedhamu ofti jedhamti. Kanaaf ofii kiyyaaf sammuun kiyya na ajajee
wanta hojjedhu san irratti amanamummaadhaan hojjedhee waan isaaniitirraa fagaadhee hojii isaanii seeraan hojjedhee fi sa'aatii kiyya kabajee sa'aatii hojii isaaniitillee kabajee fi sa'aatii kiyyallee kabajee waan barbaade kilaasii keessatti hojjechuu waan danda'u. Garuu tokko la kanumarraa waan akkanaa kun akkasinitti hin baranne warreen akkana gootan immoo of eegaa sirriitti xiinxalaa sammuu keessan yaa yaadu ijoollee biraatirra waan hin taane hin barsiisina. Ani dhaamsi isinii dhaamu isa kana እንግዲህ ani wanti jibbaaf yookiin immoo waa biraatiif osoo hin taane dhugaa dubbachuuf yeroo tokko ijoolleen amma dhufan ijoollee biraatillee waan akkanaa kana barsiisanii dhaloota dhufuu waan hin taane barsiisaa jirraa jechuudha. Ati waan gaarii hoo hin dalagne dhaloonni dhufus akkasumatti badaa ta'a. Siigalee har'aati waan gaarii hojjettee hin dabarre yoo ta'e dhaloonni dhufus akkasumatti waan ati hojjettu san hojjeta. Siigalee ana akkasisin hin jedha obboloota koo. warreen itti qabamtan immoo asumarraan dhiifamaa yoo gorsaadha kun waan nama gorsa namni tokko mudatee jedha nama sanirraa immoo barachuun dirqama waan ta'eef akka kiyyatti ani waa baay'ee hin bare miidiyaa kanarraa namni waa baay'ee hin bare hin jira garuu dhugaa dubbachuuf gaarii seeraas na akkasiin jedha viidiyoo biraatiin kan turtii gaarii qabaadha nagaan naa tura.